dubartiin tokko sirna marsaa laguu tokko keessatti yookaan ji'a tokko keessatti guyyaa hagamii haga hamamiitti yoo walquunnamtii saalaa raawwatte ulfaa'uu dandeessi. Guyyaa hagamii haga hagamiitti immoo walquunnamtii saalaa yoo raawwachuu baatte ulfa hin barbaachisne irraa of qusachuu dandeessi kan jedhu waliin ilaallaa. Kun Dooktar Yoon Bashaanaatii. Haga dhumaatti hordofuu hin dagatina. Gaaffii namoota baay'eeti. Namoonni baay'een TikTok irratti waa'ee marsaa laguu fi ulfi uumamuu gaafan hojjedhe almost namoonni baay'een ilaalaniiru. Namoonni tokko tokko nuuf hin galle irra deebi'ii. Warri kaan immoo gaaffii baay'ee yoo dubartiin tokko otoo marsaa laguurra jirtu walquunnamtii saalaa raawwatte ulfaa'uu dandeessi kan jedhus gaaffii ni jira. Inni gara biraan immoo dubartiin tokko akkuma marsaa laguu xumurteen yookaan marsaa laguun ishee dhufee irraa deemeen akkuma irraa dhaabbateen yoo walquunnamtii saalaa raawwattes ulfaa'uu dandeessi kan jedhus gaaffii baay'eetu ka'aa tureera. Kanaaf marsaa laguu fi walquunnamtii saalaa akkasumas ulfi uumamuun yoom akka ta'e dubartiin tokko sirna marsaa laguu tokko keessatti guyyaa hagamiirraa haga hamamiitti walquunnamtii saalaa yoo raawwatte carraan ulfi uumamuu ol ka'aa kan ta'e guyyoota akkamiirraa yookaan immoo ulfi uumamuun carraansa baay'ee gad bu'aa kan ta'e guyyoota hagamii fi haga hagamiitti kan jedhu wal faana ilaallaa. Hamma dhumaatti hordofuu hin dagatinaa. Gaaffii kana deebistanii hin kaastanii haala salphaa ta'een haala isiniif galuu danda'uun isiniif ibsuu yaala. Haga dhumaatti na hordofa. Warri ulfa barbaaddanii guyyoota sanarra walquunnamtii saalaa raawwachuutiin carraa ulfa uumamuu ol kaasuu dandeessu. Warri ulfa hin barbaanne immoo guyyoota sanarra walquunnamtii saalaa gochuutiin ulfa hin barbaachisnerraa of qusachuu dandeessu. Kanaaf guruuppii lamaaf fayyada yookaan immoo namoota gosa lamaaf fayyada jechuudha. Warra ulfa barbaadaniifis ni fayyada. Warra immoo ulfi akka hin uumamne barbaadamnis ni fayyada jechuudha viidiyoon kun. Kanaaf sirriitti barachuu hin dagatinaa. Haga dhumaatti hordofa. Gaaffii isiniin gaafanne isiniin galle yookaan gaaffii waan isinitti ta'u koomentii irratti naaf kaa'uu hin dagatinaa jechuudha. Asirratti maal beekuu qabdu? Inni tokkoffaan marsaa laguu dubartii sanaa reegulaarii ta'uu qaba. Reegulaar yookaan sirriitti yeroo isaa eegee ji'a ji'aan dhufuu qaba. Guyyaa 28 yoo dhufate guyyaa 28 guyyaa 26 dhufa yoo ta'e guyyaa 26 yoo ta'e reegulaarii yoo ta'e kaalkuleet gochuun nama rakkisu. Inni gara biraan dubartiin sun marsaa laguu ishee sanaa sirriitti beekuu qabdi. Guyyaa marsaa laguu ishee sana sirriitti beekuu qabdi. Guyyoota isaa sirriitti beekuu qabdi. Inni biraanii konseptiin biraa isin beekuu qabdanii inni tokkoffaa fi inni olaanaanii hanqaaquun tokko oovaariirra erga gad gadhiifamtee guyyaa tokko qofaa turti. Sa'aatii 24 duwwaa turti. Inni lammaffaanii ispeermii yookaan sanyiin dhiiraa erga qaama dubartii keessa gadameessa keessa seenee haga guyyaa 5 turuu ni danda'a jechuudha. Konseptii kana lamaan beekuu qabdu. Konseptii kana hubachuuf sirni marsaa laguu ishee reegulaarii ta'uu qaba. Kana jechuun sirriitti yeroo isaa eegee dhufuu qabaa jechuudha. Reegulaarii ta'uu qaba. Kana jechuun yeroo tokko guyyaa 15 dhufe yeroo tokko immoo guyyaa 30 kan dhufu yoo ta'e kaalkuleet gochuun baay'ee nama rakkisaa jechuudha. Inni biraan sirriitti guyyaa isaa beekuu qabdi. Inni lammaffaan guyyaa isaa beekuu sirni marsaa laguu ishee yoom akka dhufu deebi'ee naanna'ee guyyaa meeqa irratti akka dhufu guyyaa meeqa immoo turee akka deemu sirriitti beekuu qabdii jechuudha. Inni gara biraanii baay'ee barbaachisaa kan ta'e inni sadaffaan hanqaaquun erga bilchaattee gadi lakkifamtee guyyaa tokko qofaa turti. Guyyaa tokko qofaa. Kanaaf guyyaa hanqaaquun oomishamtu baruu qabnaa jechuudha. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Guyyaa tokko duwwaa turtii erga oovaariirraa gadi lakkifamtee guyyaa tokko duwwaa waan turtuu fi guyyaa ovuleeshinii guyyaatti hanqaaquun oomishamtu sun beekuun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa hanqaaquun utoo hin oomishamiin ulfi hin uumamu. Hanqaaquu fi ispeermiin utoo waliin argiin
ulfi hin uumamu. Kanaaf guyyaa ovuleeshinii yookaan guyyaa hanqaaquun oomishamtu beekuu baay'ee barbaachisaadha. Hanqaaquun sun erga oomishamtee immoo guyyaa tokko duwwaa turuushii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Guyyaa tokko qofa turtii jechuudha. Guyyaa tokko qofa turti. Guyyaa tokko qofa kan isheen turtu jechuudha. Guyyaa hanqaaquun kun oomishamtu immoo isinitti himaa marsaa laguu tokkorraa marsaa laguu tokkotti garaagaradha. Isa akkamitti kaalkuleet akka goone guyyaa hanqaaquun oomishamtu san arganna kan jedhu isiniif ibsa homa tokkoyyuu hin dhiphatina. Inni arfaffaan ispeermiin yookaan sanyiin dhiiraa guyyaa 5 tura erga qaama dubartii keessa seenee jechuudha. Guyyaa 5. Guyyaa tokkoo fi guyyaan 5 meeqa guyyaa 6 ta'a jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko sirna marsaa laguu tokko keessatti ulfi probabilitiin isaa yookaan carraan ulfi uumamuusaa guddaan guyyoonni jiran guyyaa 6dha jechuudha. Sirna marsaa laguu tokko keessatti guyyaa 6dha jechuudha. Guyyaa tokko hanqaaquutu oomishamee turaa. Guyyaa 5 immoo ispermiin gadameessa keessa seenee turuu danda'a jechuudha. Kanaaf guyyoota 6 kana akkamittiin kaalkuleet goonee argachuu dandeenya kan jedhuun isinitti himaa jechuudha. Fakkeenya isinii fudhadha. Sirriitti na caqasaa. Dubartiin tokko guyyaa 28 marsaa laguu ishee argiti yoo ta'e fakkeenyaaf guyyaa 28. Fakkeenyaaf dubartiin tokko yoo guyyaa tokko argite ji'a kamiin fudhaa ji'a arfaffaa gaafa tokko yoo argite guyyaa 28 immoo yoo dhufa ta'e guyyaa 28 dhufa gaafa tokko argite guyyaa ishee jalqabeerraa guyyaa jalqaba argiteerraa kaafneedha kan nuti lakkoofnu jechuudha. The first day of cycle guyyaa tokkorraa kaafneedha kan nuti lakkoofnu jechuudha. Kanaaf deebi'ee gaafa 28 kan hin dhufu jechuudha. Kana jechuun ji'a arfaffaa gaafa 28 ji'a arfaffaa gaafa 28 kan hin deebi'ee dhufu jechuudha. Kanaaf isa naanna'ee dhufu gaafa arfaffaa 28 waan dhufuu fi 28 kanarraa guyyaa 14 hir'isna. Kana dura isinii hojjedheera. Guyyaan 14 kuni konstaantiidha. Luutiyaan feesiin ministiraal saayikiliin feesii 2 qaba. Folokulaar fees inde luutiyaan fees jennee waamna nuti. Luutiyaan feesiin yookaan guyyaan 14 inni lammaffaan konstaantiidha. Kanaaf 14 hir'isnaa jechuudha. Guyyaa 28 kanarraa 14 yoo hir'isne gaafa 14 argannaa jechuudha. Gaafa 14 arganna jechuudha. 14 kun eessa jirti? Kunu as jirti. Gaafa 14 kana argannaa jechuudha. Gaafa 14 kana arganna. 14 kana guyyaa hanqaaquun oomishamtudha jechuudha. Guyyaan 14 kun gaafa hanqaaquun oomishamtudha jechuudha. Ulfi uumamuu kan danda'u immoo baay'inaan guyyoota 6dha jenneerra. Sababiin isaa guyyaa 5 ispeermiitu tura gadameessa keessa seenee guyyaa tokko immoo puuphaa sana yookaan hanqaaquu sanatu gadhiifamee turuu danda'a jechuudha. Gaafa guyyaa 14 uumamuu ni dandeessi jechuudha. Kanaaf guyyaa 14 kan hanqaaquun kun yoo oomishamte yookaan ovulation day yoo ta'e guyyaa 28 dubartii tokko yoo marsaa laguun ishee dhufa ta'e gaafa 14 ovulation day'dha. Guyyaatti hanqaaquun oomishamtudha. Kanaaf gaafa 13 tokko gaafa 12 gaafa 11 tokko 2 3 4 gaafa 10 akkasumas immoo gaafa 14 oomishamte haga gaafa 15tti turuu waan dandeessuu fi hanqaaquun suni gaafa 15s walquunnamtii saalaa yoo qabaanne ulfi uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf yoo gaafa 10 gaafa 11 gaafa 11 10 11 12 gaafa 12 inni biraan gaafa 13 gaafa 14 fi gaafa 15. Kanaaf guyyoota 10 11 12 13 14 15 guyyoota 6 kana jechuudha. Irratti ulfi carraan ulfi uumamuusaa baay'ee guddaadha. 10 11 12 13 14 fi 15 jechuudha. Kanaaf guyyoota 6 kana keessatti ulfi baay'inaan uumamuu danda'a jechuudha. Carraan uumamuusaa baay'ee guddaadha jechuudha. Konseptiin suni ispeermiin guyyaa 5 turuu danda'a. Fakkeenyaaf gaafa 10 walquunnamtii saalaa yoo qabaatte dubartiin guyyaa 28 amma fakkeenya isinii fudhadhe kanaan saayikiliin ishii dhufu
gaafa 10 walquunnamtii saalaa qabaattee 10 walquunnamtii saalaa qabaattee even yoomayyuu hin qabdu ta'e ji'a kana keessa gaafuma 10 qofa walquunnamtii saalaa yoo qabaatte ispeermiin kun guyyaa 5 turuu waan danda'uu fi 11 2 3 4 5 taa'ee gadameessa keessa eegee hanqaaquu gaafa 14 oomishamtu taa'ee eegee fertilaayiz gochuu danda'a jechuudha. Hanqaaquu gaafa guyyaa 14 oomishamtu taa'ee eegee guyyaa 5 gadameessa keessa fertilaayiz godhee ulfi uumamuu danda'a jechuudha. Konseptiin isaa kana. Fakkeenya biraan siniif dabala. Dubartiin tokko guyyaa 26 marsaa laguu ishee argiti. Yoo ta'e 26 argiti taanaan 26 sanarraa 14 hir'isnaa jechuudha. 26 sanarraa 14 yoo hir'isne gaafa 12 arganna. Gaafa 12 guyyaatti hanqaaquun oomishamu yookaan ovulation day dha jechuudha. Ovulation day yookaan gaafa hanqaaquun oomishamudha jechuudha. Kanaafi 11 9 inni gara biraa 8 inni biraa immoo 13 hanqaaquun gaafa 12 oomishamte kun hamma 13tti turuu dandeessu waan ta'eef kanaaf 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 guyyoota 6 kana warran itti mare kanaa 26 dhufa taanaan guyyoota kanarratti carraan ulfi uumamuusaa ni jira jechuudha. Baay'ee guddaadha jechuudha. Dubartii guyyaa 26 dhufuuf guyyoota itti mare 8 9 10 11 12 13 guyyoota kanarratti carraan ulfi uumamuusaa baay'ee guddaadha jechuudha. Ani tokkorraa kaaseenii lakkaa'e malee fakkeenyaaf yoo ji'a arfaffaa gaafa guyyaa 15 dhufate kaalkuleeshinii isaa kanuma fakkaata. Karaama kana kaalkuleet gochuu dandeessu 15 irraa kaatu jechuudha. Tokko isa jennu 15 irraa kaataniitu kaalkuleet gochuu qabdu jechuudha. Inni gara biraanii dubartiin tokko guyyaa 30 yoo dhufate guyyaa 30 dhufate yoo ta'e saayikiliin guyyaa 30 turee dhufa yoo ta'e 30 irraa gaafa 14 hir'isnuu gaafa 16 arganna. Gaafa 16 argannaa jechuudha. 16 gaafa hanqaaquun oomishamtudha jechuudha. Gaafa hanqaaquun oomishamtudha gaafa hamma 17tti turuu dandeessi. Inni gara biraan duubatti 16 15 15 14 13 12 1 2 3 4 5 6 guyyoota 6 kana yerootti ulfi uumamuu danda'udha jechuudha. 12 haga 17tti jechuudha. Inni gara biraan guyyaa 21 yoo dhufate guyyaa 21 dhufa taanaan guyyaa 21 yoo dhufe 14 yoo irraa hir'isne gaafa 7 arganna. Gaafa 7 arganna. Gaafa 7 arganna. Kanaafi dubartiin kuni gaafa 7 hanqaaquutu oomishamaa jechuudha. Gaafa 7 hanqaaquutu oomishama. Kanaaf gaafa 6 walquunnamtii saalaa, gaafa 5 walquunnamtii saalaa, gaafa 4 walquunnamtii saalaa, gaafa 3 walquunnamtii saalaa yoo qabaatte 1 2 3 4 5 gaafa 8tis hanqaaquun gaafa 7 oomishame hamma 8tti turuu danda'a waan ta'eef gaafa 3 irraa haga 8tti carraan ulfaa'uushii ni jiraata. 3 irraa haga 8tti jechuudha. Carraan ulfaa'uushii ni jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti waan isin hubachuu qabdanii dubartiin kuni utoo marsaa laguurra jirtu yoo walquunnamtii saalaa goote carraan ulfaa'uushii jiraachuu ni danda'a. Amma fakkeenyaaf dubartiin kun gaafa tokko marsaa laguun ishii dhufee haa jennu. Guyyaa 21 immoo argiti marsaa laguu ishii guyyaa 21 argiti jenneera. Guyyaa 21 gaafa tokko marsaa laguun ishii dhufee hanqaaquun kan oomishamu gaafa guyyaa 7 jenneera. Gaafa guyyaa 7 jenneera. Kanaafi gaafa tokko dhufee haga 3tti ture. Gaafa guyyaa 3 argaama turte isheen marsaa laguu jechuudha. Gaafa guyyaa 3 walquunnamtii saalaa yoo goote utuma marsaa laguu irra jiru ispeermiin gaafa guyyaa 3 gadameessa keessa seenee haga hanqaaquun oomishamutti haga guyyaa 7tti gadameessa keessa taa'ee hanqaaquu oomishamu eeguu waan danda'uu fi carraan ulfaa'uu ishee ni jiraata jechuudha. Even otoo laguun irra jiruu walquunnamtii saalaa raawwatte carraan ulfaa'uu ishee ni jiraata jechuudha. Sababiin isaa guyyaa 21 argitii jenneerra. 21 irraa gaafa 14 hir'isnu luutiyaan feesiin konistaantii waan ta'eef 14 hir'isna.
21 isa kanarraa gaafa 14 hir'isnu gaafa 7 arganne hanqaaquun oomishamte. Dubartiin kun guyyaa 1 haga 3tti laguu argaa turte. Gaafa 3 laguun torra jiru walquunnamtii saalaa raawwatte. Gaafa 7 immoo hanqaaquutu oomishama. Kanaaf ispeermiin gaafa 3 gadameessa keessa seenee haga 7tti gadameessa keessa turee hanqaaquu oomishamu eeguu waan danda'uuf hanqaaquu fi ispeermiin sun wal argatanii fertilaayizeeshiniin uumamuu waan danda'uuf ulfi uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko butoo marsaa laguurra jirtu yoo walquunnamtii saalaa raawwatte ulfi uumamuu ni danda'a jechuudha. Inni gara biraan guyyaa 18tti argite haa jennu marsaa laguu ishee dubartiin tokko. 18 irraa 14 gaafa hir'isnu meeqa ta'a? 4 ta'a. Argitanii gaafa 4tti hanqaaquun kan oomishamu. Guyyaa gaafa 4 hanqaaquun oomishama. Guyyaa 18 iyyuu argite ta'e dubartiin kun jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf utoo marsaan laguun irra jiru amma gaafa tokko walquunnamtii saalaa qabaatte 1, 2, 3, 4 guyyaa 5 gadameessa keessa turuu waan danda'uuf ispeermiin eegii kana fertilaayiz gochuudhaan ulfi akka uumamu taasisaa jechuudha. Kanaaf dubartoonni marsaan laguu isaanii dafee dhufu guyyaa 21 guyyaa 18 kan dhufu otoo marsaa laguurra jiranii walquunnamtii saalaa yoo raawwatan carraan ulfaa'uu isaanii jiraachuu ni danda'a. Konseptiin amma isinitti himeen jechuudha. 14 suni maajik nambarii miti. Luutiyaan fees kan jedhamu konstaantiidha. 14 irraa hir'isnee guyyaa eegii yookaan ovuleeshin deeyii guyyaa hanqaaquun oomishamtu hin arganna. Hanqaaquun oomishame guyyaa 1 tura. Ispeermiin immoo guyyaa 5 tura. Konseptii sanarraan walitti diraayiv goonee guyyaa ulfi uumamuu danda'u kaalkuleet gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kana sirriitti hubachuun isinirraa. Mala kanaa yookaan immoo akkaataa sirna marsaa laguutiin guyyaatti walquunnamtii saalaa gochuu qabnu namoota guruuppii lamaaf hojjeta isiniin jedheera jalqabaa. Inni tokkoffaan namoota ulfa barbaadaniif yookaan ulfi akka uumamu barbaadanii fi guyyoota kanarra yoo walquunnamtii saalaa raawwatanii carraa ulfi uumamuusaa waan ol kaasuu fi ulfi akka uumamuuf isaan gargaara. Inni gara biraan immoo namoota ulfi akka hin uumamne barbaadanii ulfa hin barbaachisne karaa kana ittisuufillee isaan gargaaruu ni danda'a jechuudha. Walumaa galatti namoota ulfa barbaadanii yoo meetidii kana fayyadaman gaariidha. Namoonni ulfa ittisuu barbaadanii carraan ulfi uumamuusaa persentiin 12 jiraachuu danda'a waggaa tokko keessatti jechuudha. Kanaaf feelerreettiinsaa baay'ee guddaadha. Amma mala ittisa ulfaa biraa yoo fudhattanii haga persentii 99 effektiivii warri ta'an jiru jechuudha. Warri awwaalaman, warri gadameessa keessa galan effektiiviidha. Baay'ee ulfa hir'isu jechuudha. Ulfi uumamuunsaa baay'ee gad bu'aadha. Carraansa haga persentii 99 effektiiviidha jechuudha. Garuu mala kana fayyadameen ulfa ittisa yoo jettanii haga persentii 12 ulfi uumamuu waan danda'uuf feelerreettiinsaa baay'ee guddaadha. Namoonni ulfa ittisuu barbaadan yoo maloota biraa fayyadamuu hin dandeenye inni gara biraan immoo saayid effektiin qorichoota biraa yoo isin rakkise jechuun mala ittisa ulfaa biraa yoo isin rakkise kan hormonaal kontiraaseeptiivii ta'uu danda'a, marfee ta'uu danda'a, inni awwaalamu ta'uu danda'a. Yoo isiniif mijachuu baate akka oopshinii umaatti fayyadamaa malee inni kun ulfa ittisuuf oopshinii jalqaba miti jechuudha. Feelerreettiinsaa persentii 12 waan ta'eef dubartoota 100 kana fayyadaman keessaa dubartoota 12 irratti ulfi uumamuu ni danda'a jechuudha. Namoonni ulfa barbaadan garuu meetidii kanaan carraa ulfa uumamuu bal'isuu ni dandeessu jechuudha. Konseptii kan irraanfachuu hin qabdanii jechuudha. Inni tokkoffaan marsaa laguu keenya sirriitti beekuudha. Guyyaa meeqaan akka dhufu reegulaarii ta'uusaa hubachuudha. Inni gara biraan immoo hanqaaquun guyyaa kamirra akka isheen oomishamtu baruudha jechuudha. Sirna marsaa laguu keenya irratti hundaa'uudhaan hanqaaquun guyyaa meeqaffaa irratti oomishamti kan jedhu. Isa guyyaa 14 irraa hir'isne sana jechuudha. Erga guyyaa hanqaaquun oomishamtu barree hanqaaquun sun guyyaa 1 qofa akka turtu beeku, ispeermiin immoo guyyaa 5 akka turu beekuudha. Guyyoota 6 kana carraan ulfi uumamuusaa baay'ee guddaa akka ta'e beekuudha jechuudha. Dubartiin walquunnamtii saalaa irra jirtu yoo
marsaa laguun ishii daddafee dhufa ta'ee utuma walquunnamtii saalaarra jirtuyyuu otoo marsaa laguurra jirtullee walquunnamtii saalaa yoo raawwatte ulfi uumamuu akka danda'u konseptii amma isinitti himeen hubachuu qabdu jechuudha. Kanaaf waan isiniif hin galle na gaafadhaa isiniif ibsuu nan yaalaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa guyyaa gaarii.